Seenaa idda latiinsaa fi qusama Oromoo irratti viidiyoo 100ffaa hojjenneerra. Viidiyoo meeqa ilaaltaniirtu? Koomentii irra naaf kaa'a. Har'a immoo waa'ee idda latiinsa warra Oromoo Humbanna kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana copy linkii akkasumas repost gochuun hiriyoota keessaniifis share gochuudhaan akka isin hojjedhu kan barbaadan immoo koomentii gochuun eegala. Gamanumaan Humbannaa yoo ilaalle idda dhaloota Humbannaa ilaalchisee odeeffannoon barreeffamaa fi maanguddoota irraa dhiyaatu bifa sadii qaba. Tokkoffaa Humbannaan ilma tokko qofa qaba kan jedhan jiru. Isaanis Aniyaadhaa jedhu. Lammaffaa Humbannaan ilma lama qaba. Isaanis Qalloo fi Aniyaadhaa kan jedhanis jiru. Gariin ammoo Humbannaan ilmaan sadii akka qabu ibsu. Isaanis Raayyaa, Asaboo yookaan ammoo Azaboo jedhanii kan waamanii fi Ashangee jedhanii kan waaman alaa idda latiinsa Humbannaa bifa kanaan Oromoon yeroo haasa'an seenaan irra yeroo dubbatu ni agarsiisa. Akka afoola maanguddoota baay'eetti Humbannaan Aniyaa horee jedhu. Aniyaan immoo haadha warraa isaa lamaan irraa yookaan ammoo Kodhallee fi Sadachaa irraa ijoollee 7 argatee yookaan ammoo uummatee jedhu. Isaan kunis Kodhalleen ilmaan 4 yookaan ammoo arfan Kodhallee jedhamanii warra waamaman qabaa jedhamu. Isaanis Biduu, Annaa, Kooyyee fi Maccaa yoo ta'an isaan kun warra arfan Kodhallee yookaan ammoo ilmaan Kodhalleeti. Sadachaa yookaan ammoo ilmaan Sadachaa yoo ilaalle immoo Sadachaa irraa ilmaan sadii yookaan ammoo sadeen Sadachaa warra jedhan horate. Isaanis Baabboo yookaan ammoo hangafa ilmaan Aniyaa kan ta'e Malkaa fi Dambee horee jedhu. Isaan kan ammoo haadha warra Aniyaa Sadachaa ishee jedhamtu irraa ilmaan sadan kana kan horee akka ta'e seenaan ni mul'isa. Walumaa galatti Oromoon irra caalaan sanyii yeroo kaawwatu karaa abbaatiin malee karaa haadhatiin miti. Gara biraatiin afran Kodhallee fi sadeen Sadachaa kan jedhaman maqaa dubartii yookaan ammoo maqaa haadha warra Aniyaa irraa akka moggaafaman mirkanaa'eera. Kodhalleen gosti ishee alaa yogguu ta'u kan Sadachaa ammoo jaarsoo warra Dagaatii kan jedhanii ibsan jiru. Waa'ee moggaafama isaa kana maanguddoonni akkanatti ibsu. Kunis akkamittiin maqaan Aniyaa Humbannaa akka itti dhokate addeessa. Eetiin kaawwanna malee daaraa galatni badee biddeena nyaanna malee egaa kunoo qicataa maqaan badee. Sadeen Sadachaa jennaa, afran Kodhallee jennaa, Aniyaan mataan bannaan Humbannaan maqaan badee jedhanii bifa afoolatiin maanguddoonni waa'ee dhokachuu Aniyaa Humbannaa haala ittiin afoolan ibsan bifa kanaan dubbatu. Gabaabumatti waa'ee idda latiinsa Humbannaa bifa daayigiraamii yookaan ofii gariitiin akka kanaan ibsuu ni dandeenya. Latiinsa Humbannaa, Humbannaan ilma tokko Aniyaa horee, Aniyaan Sadachaa fi Kodhallee haadha lamaan irraa ilmaan 7 bakka tokkotti kan horate yoo ta'u, Sadachaa irraa ilmaan 3, Kodhallee irraa immoo ilmaan 4 bifa daayigiraamii irratti mul'atu kanaan kan horee akka ta'e seenaatu mul'isa. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Viidiyoo kana copy linkii akkasuma repost gochuudhaan hiriyoota keessaniin gahuun dagatina. Gaafii kan isinitti ta'e waa'ee idda latiinsa kamiiyyuu na gaafadha. Siniif hin deebisa, siniif deebisaan ture. Viidiyoo 100ffaa ta'uusaa hin dagatina. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Itti fufna.